ما تاريخ بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خن كلا تسيناتي إن شاء الله يفضي ربيته قوية أرانتنا أكاتا أمني مسلمة بيوتن خراساني في فارس خيسة التجارات شاترا. هل أمة مسلمة يروسن التجارات أكاتا أمني تتر اتنانوسن هقناتوري مال فكاتا وانجو ميوجه لالو. Uummanni musliimaa yeroo san jiran sodaan isaan uummata tarirraa qaban onni isaanii guutee onni isaanii weerarsee ture jechuudha. Namni moogol tokko ganda tokko seenee uummata musliimaa ganda tokko guutuu osoo tokkoon isaanii ifirraa dhorkuufis ta'e ifirraa deebisuudhaaf osoo hin sossa'in hunda isaanii ajjeesee fixee bahaja. Seenaatu nu gabaasa. Kanaas Ibn Athir al-Jazarii kitaaba isaa Al-Kaamil fi Taariikh keessatti dubbata. Inuma gaafa tokko taatee ajaa'ibaa jee waan hime tokko jira. Maaltu mudatee seetan? Qaalichi moogol tokko isaa deemu jiru qaalicha musliimaa tokkoon walitti dhufan. Namni moogol kun sayfii ittiin isa dhahu hin qabu ture harkaa. Duuba maal jedhan qaalicha musliimaa kanaan da'a ra'saka ala al-ard, lafa ciisi jeen, walaa tabrah, bikka kana hin sossa'in hangaan sayfii fidaddee dhufuu jeen. Yeroo kana mucaan musliimaa kun rifatee waan godhu wallaale. Hogguma isaa harkanuu hedduu baaragan ture namni. Duuba ajaja isaa hordofee lafarra ciise. Qaalichi moogol kun deemee deebi'ee sayfii manaa fidatee dhufee qaalicha musliimaa kana achumatti isa ajjeese. Ma hada dhul maali luunummaan tana geessu yaa ikhwa. Kana qofa miti. Gaaf tokko Ibn Athir al-Jazarii nama isa qonnameetu oduu tana isaaf hima. Ana nama 17 taanee farda keenya yaabbannee osoo gaara keessa deemu jirru qaalichi moogol tokko nutti dhufe jee itti hima Ibn Athir itti. Duuba qaalichi moogol kun hoggu nutti dhufu nuu 17 kana inni nu sodaanne nuu 17 kanaatu isa tokko sodaatee jaa qaalichi kun hoggu himu. Duuba maal jeen qaalichi moogol kun hundi keessanuu bu'aa jeen, hundi keessanuu farda irraa bu'aa jeen. Hundi isaanii ajji isaa hordofanii namni 17 farda isaanii irraa bu'an. Qaalichi moogol kun kophaa isaa nam tokko. Duuba maal jeen yeroo kana tokkoon keessan hidhaa jeen. Ati hidhi, atis kaan hidhi jeen. Kadhumarratti hafusanii munaa'isu isa hidhaa. Yeroo kana dirreen 17 kun gabbu'anii wal hidhuu eegalan. Mucaan Ibn Athiritti mukun maal jedhan yeroo san inni nama achi keessa ture irraa yaa obboleeyyan kiyya jaan itti gamas siqee inni nam tokko osoo ajjeesne qaalicha kana bar ajjeesne fiinee najaa bahuu ni dandeenya bar jeetii qaalichi kun hasaasee qaalicha isa moggaa jirutti itti hima. Duuba qaalichi isa moggaa jiru maal jee nakaaf ni sodaanna nuti waan akkana hin dandeenyu waan akkana godhuu hin dandeenyu jee deebiseef. Duuba yeroo kana mucaan kun maal godhe qaalichi warra moogolotaa kun hoggu isaanitti siqu suuta jee abla isaa baafatee gara suuqee fi ajjeese jechuu nama kana. Akkasumatti namoonni 17 isaa hojii jiran kun nagee bahuu danda'an. Qaalicha amma nagee bee kanaatu Ibn Athiritti itti hima jechuu taatee amma ta'e kana. Kun maal nu garsiisa? Uummanni musliimaa yeroo san jahinummaa fi gootummaan isaan keessatti duutee looyinummaan isaan san weerarsitee akka to'attee nu garsiisa jechuudha. Bara Hijiraa 629 irraa kaasee hanga bara Hijiraa 634tti waggootii 5 kanaaf naannoo kana osoo biyya biraa hin banin osoo biyya biratti hin duulin zulmii fi miidhaa adda addaa uummata musliimaa irraan gahaa haala kanaan naannoo kana bulchaa turan. Garuu wanni hedduu nama gaddisiisu muslimtoonni Hijaazii fi Masri keessatti argaman obboleeyyan isaanii Khafaarisii fi Khuraasaan keessatti dararamaa jiraniif tumsuu hin barbaanne. Ka'annahum ghurabaa laa ya'rifu ba'duhum ba'da. Akka waan keessummaa walii tokko walitti ta'anii akka gariin isaanii nama garii hin beekne tokko ta'an. Nuti bar muslimtoota firummaa fi gosummaa caalaa waan walitti nu hidhu qaba. Wanni walitti nu hidhee tokko nu godhu rabbitti amanuu keenya islaamummaa keenyaatu tokko nu godha. Sila waan biraatiif dhiisanii islaamummaa tanaaf jecha walii tumsuun walii deeggaruun sila dirqama ture. Garuu akkas hin goone. Bara Hijiraa bara 634 irraa kaasee hanga bara Hijiraa 639tti uummanni Tattaar kun Baatujaajin waraanni hoogganamu naannawa biyyoota muslimootaa kana itti duuluu hin barbaanne amma fuula isaanii gama Raashiyaa fi gama Awurooppaa deebi'an. Duuba waggootii kanneen keessatti Raashiyaa biyya jedhamtu guutumaan guututti
hoggan isaanii jala deeffachuu danda'an akkasumatti Yurooppis walakkaa isii harka ifii jala deeffatan biyyoota akka Kurushiyaa fi Poolaand fakkaatan fa'a. Kanumaani inumaa bara hijiraa 639 irratti isaanii Itaalii fi Jarmanitti duulee biyyootan kana harka isaanii jalatti deeffachuu ka'e waa mudate. Ogaataay namni jaamu bara hijiraa 639 irratti Ogaataay du'ee du'aan addunyaa kanarraa boqote. Kanaafuu waraanni isaa biyyootan tanatti duula osoo hin ta'in if duuba deebi'anii gama Mongooliyaatti deebi'uu dirqaman. Kanaan biyyi Itaalii fi Jarman tana osoo ittiin duulin hafte jechuudha. Duuba du'a Ogaataay booda nama Kiyuk Okaataay jaamutu aangoo qabate. Namni kun bara hijiraa 639 irraa kaasee hanga bara 646tti naannawa kana bulchaa ture. Waggootii torbaaf jechuudha. Haalli inni siyaasaa inni hordofaa ture siyaasaa Ogaataay fi siyaasaa Jinkiis Khaaniin hedduu wal faalleessa. Kaayyoon isaanii guddaan isaan sila biyyootan addunyaa tana gubbaa jiran weeraranii guutumaan guututti if jala deeffachuu ture. Garuu Kiyuk kana hin barbaanne. Wanni inni barbaade maali? Biyyootan yeroo ammaan tana harka isaanii jala jiran kana hunda isaanii tasgabbiidhaan miila isaanii keessa gadhaabanii taphaataan biyyoota kana bulchuu barbaadan malee hedduu biyya babal'ifachuu aangoo babal'ifachuu fedhii isaa hin turre. Kanaan bara hijiraa 640 irratti khaliifaan muslimtoota Al-Mustansir Billah du'aan addunyaa tanarraa godaane innis baruma kana keessa. Egaa Al-Mustansir Billah du'aan addunyaa tanarraa boqote booda Al-Musta'sim Billahitu aangoo qabate. Al-Musta'sim Billah gaafa aangoo qabatu umriin isaa amata 30 ture. Namni kun qaraatii quraanaatiin tafsiira fiqhii waan adda addaa ilmi adda addaa barachuudhaan nama hedduu beekame akkasumatti nama hubannoo shari'aatis qabu ture. Garuu Al-Musta'sim Billah lam yakun yafqa qaliilan wala kathiran fi siyaasa. Waa hedduu miti waa xiqqollee siyaasaa keessatti hedduu beekumsa hin qabu. Hoggansa akkaataa itti nama bulchan waan kanarraa muuxannoos ta'ee beekumsa waan hin qabneef haalli inni itti hawaasa isaa bulchaa ture itti gaggeessaa ture haala fokkotaa ture jechuudha. Bara hijiraa 646 irratti Kiyuk Okaataay du'aan addunyaa tanarraa boqote. Yeroo inni du'u kana ilmaan isaa ijoolleen isaa xixiqqoo waan ta'aniif bikka isaa bu'anii hoggansa kana oofuu hin danda'an ture. Kanumaafuu jaartiin Kiyuk Okaataay bakka buutee hoggansa dawlaa Mongooliyaa tana irraa bakka buutee hogganuu eegalte. Yeroo muraasa akkuma hogganteen hoggantoonni gurguddoon waraana yeroo san turan dubartii nuu kana hogganuu hin dandeessu. Kanaafuu hogganaa biraa kan ummalu filachuu qabna jedhanii murteeffatan. Bara hijiraa 649 irratti nama Monkoo Khaan jedhamu hogganaa dawlaa guddittii Mongooliyaa godhanii shuuman jechuudha. Namni Monkoo Khaan jedhamu kun obboleeyyiin jajjaboo sadi qaba. Ka akkaan hoggansa keessatti isa gargaaran. Isaan keessaa tokkoffaan Ariq Boqaa nama jedhamu ture. Ariq Boqaan kun hoggansa biyya Mongooliyaa keessatti isa gargaaru ture. Isa bira taa'ee isa mariisisaa yaada adda addaa isaaf kenna ture. Kalammadaa nama Hoolaakoo jedhamu ture. Hoolaakoon kun biyyootan akka Faaris naannoo san hoggana ture. Biyyoota muslimtoonni hedduminaan keessa jiraatan jechuudha. Itti aanu nama Qubolaay jedhamu ture. Obboleessisaa Khasadaffaa. Duuba namni kun biyyoota akka Chaayinaa fi Kooriyaa isarraa bakka bu'ee bulcha ture. Namni Hoolaakoo jedhamu kun biyyootan hedduu muslimtoonni itti baay'atu naannoo Faaris Khuraasaan naannoo kanarratti hogganaa ta'eeti naannoo kana bulchaa ture. Duuba kaayyoon nama kana guddaan khilaafaa Abbaasiyyaa diigee cabsee addunyaarraa dhabamsiisu ture kaayyoon isaa. Kanumaafi bara hijiraa 649 irraa kaasee qophii isaa eegale. Garuu san dura waan ilaaluu qabnu jaartiin isaa نصارى ترتي نما أمنتي كريستانو ما هردفو وكانت شديدة التعصب لدينها نما أمنتي إسي دان قامله هدو جالو ترتي أكسمتي وشديدة الكراهية للإسلام والمسلمين هدو مسلم توتا في أمنتي إسلاماتيف نما جبن سجدا قبو ترتي هيك دي جدا جبن سجدا قبديف أمنتي في مسلم توتا في خلوا ما في ولكن برهجنا إبجا في أفرتم سجل رخاسي خلافة عباسية جبسولاف فدي جدا وان قبوف كوبي إسائي قالوا يرو كانت خلافة عباسية هدودة دبدي جرتي ورانو مسل أمك أبونو سلالك أي تدولي إنجفتو نساني مالا قالوا سنقولوا هم برباني نمني ولاكو جو أمخن كان يتحلى بالصبر والأناء نما هدو سلطة كان فتو نما هدو أبسك أبو في نما سياسة خيستيس فقيسي لالو دندوان تريف دفع دولة اتبانو هم برباني وقوتن شنان اتعانانيف إف كوبيساتوري إف جاراتوري ورانا إيسا أكيد خلافة عباسياتنا لك أي تديقو خرور فتشاتوري سان كيسا خدورا مال قولي بيا إراق الراخاسي هنگا بيا مونغوليتي خراق الكل إيسي دلدلا خيسافو
laga Sihoonii fi Jihoon gubbatti dildila ijaare maaliifi hogguu waraanni asii gamanas hogguu deeman akka hin rakkanneef akka yeroo dheeraa ittiin fudhanneef naannoo kana qulqulleessee naannoo kana imalaaf mijaawaa godhe maaliifi yoo waraanni isaa kun asii rakkate waraanni isa duuba jiru san dafee saffisaan akka isaaf dhaqqabuuf jechuudha. Kanaafuu fageessee yaadu jira. Kalammadaa itti aansee maal godhe? Akkasumatti manjaniiqa meeshaalee gurguddoo meeshaalee waraanaa ittiin khilaafaa Abbaasiyyaa Bagdaad dhaqee ittiin daaraa godhu meeshaalee akkana qopheeffachaa ture. Waggoota 5 haala kanaan naannawa Khuraasaanii fi Faaris kana bulchaa ture. Itti aanuudhaan dhiiroo tarkaanfiin isaa kan itti aanu maali waan jedhu inshaallah bi'idni rabbi kutaa dhuftu keessatti qabadhee isiniif dhihadha. As'aada Allahu sabaahakum wal masaa.